ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله. إذني قيتات النيقل لو بلين كينيا سجنتا واي قدس إلماني كيف نربي أولادنا في بلاد الغرب خجو أكمي إلمان كنا بيأمج الرخان خيستي قد فنا خجو كتاتا كفارا دبني دبرسيني وان غرتي خيستي أوركاته ونين أنا مبدو بشوف دي مخوني وان علماء إسلاما قرآن في حديث خيسا فلتني هيوني الرتي كونفرنسي قدني الرول مريهتني والنياتتني دبي akka gaaritti irra wal mari'atanii qabxiileen tuni akka gartee ijoollee tanarraa eeguu qabnu jaaniiti qabxii kudhanmoo akkana dhiheessan jechuudha. Waan sani haqaarree nuti waan isaan dila isaan dubbatanii konferansiin kun London irra gaggeeffame piroofeesaroota gartee guddisa ilmaanii keessatti muuxannoo qaban isaanirraa waan kan arkanne ittillee ni milkaa'una bi'iznillaa jedheetii yaada. sanii fi kutaa tokkoffaarratti guddisa ilmaanii keessatti waa lama qofarraa dubbannee sa'aan nu geessee akkasigaa adda baanee jechuudha. Kutaa lammaffaarratti kunoo idnii goytaatii walit deebine guddisa ilmaanii kutaa lammaffaa walit deebinee jechuudha. Wanni gartee guddisa ilmaaniidhaa yeroo hunda dubbannee wal yaadachiisnuuf barbaachisaadha. Biraa rafuu hin qabnu. waan deemu beekuu qabna. maa hawlana naannoo keenya maaltu deema, iskuula keessan maaltu deemu jira, mana keenya keessatti illee maaltu deemu jira, ala kana keessatti illee maaltu deemu jira. ijoollee tana wanni gartee miidhaa diinsii miidhaan jira, duniyaasii illee wanni miidhaan jira jannee irraa laallaa jechuudha. amaanaadha ijoolleen tuni. rabbiin nuu kanne amaanaa kana jabeeffachuu qabna. ijoolleen qaama keenya ijoollee teenya amaanaa rabbiin nu kanne kana jabeeffachuu qabna. maaltu maa yaduuru hawlana maaltu gartee naannawa keenya deddeema. iskuula isiin qaratu keessatti maaltu jira, mana keessa maaltu jira, ala kana maaltu jira. saahibban ijoollee keenyaallee maali, saahibban keenya eenyufaadha, geeleen intala kiyyaa eenyufaadha, saahibni gartee gurbaa kiyyaa eenyufaadha. kana hundarraa laaluudha barbaachisaa jechuudha. waa salaatii soomanii qur'aana qara'ii qofaa osoo hin taane waa hedduurraa eeyda. meeqaa ijoolleen osoo salaattu, osoo soomantu, osoo laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jettuu karaarraa qaartee jechuu. kana jecha waa soomana qofaami, waa salaachisuu qofaami, waa qur'aana qaraasuu qofaami, waa hedduurraa eeyna. waan ijoollee tana islaamummaa sii duraa balleeysaa, akhlaaqa sii illee duraa balleeysaa, haala amala bareedaa sirraa dhaalan sirraa arkan akka ijoolleen harkaa biyyatti hin laayne, saahibbansa akka biyyatti irraa duraan laayne, geelonni sii illee haala amala sii biyyatti akka gartee duraan laayinetti waan kanatti yaannee irra dalaguu qabna jennee guddisa ilmaanii keessatti kutaa tokkoffaa keessatti wanni nuti dabarfannee wal yaadachiisnee yaada ummataa illee ni feena, gaafii illee gartee yoo qabaatan akka nu dhiyeessan ni feena, wal marihanna, dubbii wal nyaachisna, kara kam deemna. kana hunda nurraa eegama. ana qofarraa himihi yaada babbareedaa isin keessa jira. yaada keessanillee naa kannitan, waan na bira jiru anilleen isiniifin kanna, waan isin bira jiru naaf kannitan. haala kanaan firii takkaan gartee gorsa kana keessaanii baana jenneetii yaadaa jechuudha. qabxiin lameen dabarsine keessatti ijoolleen abaaranii fi ijoolleen arrabsan jennee jechuudha. wanni ulamaa'iin kun shari'aallee ni dhoorkiti.
ulamaa'iin immoo waan lameen kanallee dhorkite jechuudha ijoolleen abaarinaa ijoolleen arrabsinaa lameen kana ijoolleen arrabsinaa ijoolleen abaarinaa lameen kana dhaabne sadaffaa'oo waan nuti gartee irraa fagaachuu qabnurraa waan ijoollee irraa fageessuu qabnurraa kanaa jecha waan godhuu qabnu keessaa المقارنة جاني بين الأولاد المقارنة بين الأولاد المقارنة بين الأولاد جولي جدو قرتي والمجالسيسو دور كادا جولي قرتي والمجالسيسو ندور كتي واقبتي تنقى يلو تقرتي قديك أبالالا إرد مقع جولي تيسن فكينياف جولي هدو ربي سيخني ولمجالسين جولي تنا أكومة كلالي جان منا غيستي درجان جولي تنا ولمكيت اللالي أمو فهمين ربي نما خنو إكاشو واللبا قرين نما دفيق أبتو جرا دفي خصوتو مغرتيق أبتو جرا جولي تيسن تأفي دلتن منا غيستي ولمجالسينا ولين درقومسيسينا مالف جنان فكينياف توني اسمارتي لا يونجين بجي يومتي يتنا توني مو دماتو لا يونجي إكاشو شلا فينا قبدي وانيكم مالقو نيقرقارا بجي يوتنا تنا أول قبا اسمارتي لا أتي دكتورة تاتا أتي قرتي بروفيسورة تاتا أتي قرتي عالمة قرتي تاتا أتي نمدو بلق راستو توني وافا إيدان قبدو أكون دتلالي فايدان قبدو رب ما قبديون جي مقارنة جامع كومبير قولو جولي ولتي جولي لما ولتي قلتي كومبير قولو جرتا والمجالس جرتا تكو القبدي تكو قبو جرتا يجو أمو قاعتاتو بني آدمي دقونغران نور أركما سلا والمجالس سوباني الرقاري دا ونكوني تنقرتي تانوتي أما والمجالس نتنا تنا أول قبني تقبني توني قبمتون تون أقسمك قبمتي هفتي يجو قد يقولوا هفتي تاتي قد أنتي تاتي هفتي إلمان كي جلا بودا أمالي ركونسي ميد دانسي سمرتي أزديبيا أماتو سمرت أماتي قد يقولوا تاتو سمرتي قد يقولوا تاتي نما قد تاتو سمرتي نما قد تاتي وهون داون نمني بودا تركتو سما يجو خناف تتافي قوني tana akka dhaqqabdufaa godhuudha malee yeroo hunda nama tokko faarsinee ijoollee keenya ta'inja garii faarsinee garii arrabsuun takkaa garii gaqqabuun garii ol qabuun kun shari'aa islaamaatti illee dhoorkaadha akka fakkeenyaatti yoo fudhanne ergamaan goytaa alayhi salaatu wasalaam ijoolleen madiinaa hedduun irra hedduun isaanii ergamaa goytaa bira guddatan ibnu abbaasi aliyyiidha hedduudha ibnu umarii صحاباكم ما تمالك ومن رسولي يسبر قدة تكا توكو قبي توكو أولين قبني يجو ونكون دوغونغورا وان جولي ديمورالايز قولوا الرأي المقارنة بين الأولاد إلمان جدو تقرتي والمجالسون حملي إلماني بوسودا مورالي إلماني دا دودا مورالي علمي دا دوا مورالي قرآن اللي دوا مورالي عبادات دوا هون دقي ستيجو سري ميون يخوني قرتا سري دامي يجو يو فكينيا توكو قرتي غا ربي فهمي خني في المان كي غيسا توكو ربي فهمي بيكم سدوركتي صبر مغودي أكمتين قرتي خنخا إكو فهمي دبي hubantii dhabe kana akkamittiin ol qabaaf yaalii godhuudha malee rakkoo inni qaburratti gartee fuunee abaarsa takka arrabaan daran gaqqoodhuun maal ta'e jechuu balleeysu ilmaan balleeysuudha ilmaan faayidaa dhoorkuudha jechuu waan mooraalii ijoollee tuqu waa kudhanii arrabsuu abaaruu fi ijoollee wal majaalsisu sadii ilaalle afraffaan wanni ilaallu macluumaat khaaxi'a jaanii waan gartee hubantii sirrii hin taane ijoolletti waa himuufaa amma ijoollee yeroo takka takka gartee ni boochi ijoolleen dhiiraa maaliif boochaa dhiirtiin boochi numan jaaniini
ميوان كان رتي ياددو يرون دن نتيون جنة نمو نمجا هاتيز نمجتي أبال لين نمجا أبو ما بوچ ديرتين بوچو جاني جچو فكينيا فرس خوني information جغنغورا هم بوين فايو جنة نرويا ديرتي أبدا هم بوچو جتمو بودا لك قدتوني أركا تكادا جيا تكانا مبويو أركا تكا إرقما قويتا حديثة خيستي إساء بويو وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي في صلاتي صلاة سا خيستي خبويو تي وانكو نقو سمال تيچو أتي ديرتين بوچو يچو جرتان إرقما قويتا مو صلاة خيست بويو جرا أما مالتا information ني odeeffannoon inni qabu kaatittiimu jirtuu fi ka inni hadiisa keessaa arku wal dhawa dhiirtiin boochuun booyin hoggaa jetteen gaafa ijoolleen jiin ijoolleen waa hunda beeti ijoolleen hoggaa guddatee ni dhagaya ati dhiirtiin boo jetteen himi sikkaasuuf ta'a si gala kanaa jecha obboleeyyan keenya ijoollee teenya itti kijibuurraa odeeffannoo dogongorarraa ifaa qusannu itti kijibuurraa ifaa qusannu ni dhoorke rasuulli ijoollee xiqqashoo hooti mireetteeni yoo dhoorkatte haadhii kadba jee kijiba jeetun waan godhuuf deemtu sirrumatti itti himtaa waan baallama seenteef san godhuu qabdaaf kuni guddisa irratti ati yoo amma fakkeenyaaf waan takka jetteen hin gooneef ijoolleen biyya tanaa faa nama gaafatti bakka akkanaa siin geessanaan hin jenne bakka akkanaa siifin waan akkanaa siifin bitanaan hin jenne maaliif baabaa naan hin binne maama maaliif naan hin binne jee si gaafata kanaaf odeeffannoo sirrii gurbaa xiqqaa kanaa wajjiin odeeffannoo sirrii amma fakkeenyaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaami ilma inni akaakoo ta'uuf Hussen isaa xiqqaa afraniin deemu afran su deemu jiru timira lafaa arke mana rasuulaa keessaa fuudhee afaan kaayate rasuulli alayhi salaatu wassalaami odeeffannoo sirrii kanneef jecha sirrii tiime kakhiin kakh jeellaal ish amaa taclam hin beytu am annaa laa na'akulu sadaqa bar faamiliin teenya maatiin teenya sadaqaa hin nyaannu jee afaanii baasee darbe jaan mucaa xiqqaa afraniin deemu xiqqaadhaa umaatii min jenneen ammarraa jalqabda barsiisu kijiba amma dhoorki akka inni hin kijibne ani mataan kiyyalleen kijibuu dhabuu amma namni garii irra guddaa agartaa moobaayila telefoona ni kaasan kaasi abbaan kee ni jira hin jiru ji'in abbaan mana keessa jira takkaati mana keessa jira gurbaan maal barachu jira mana kana keessatti kijiba bara ni arka abbaa mana keessa jiru takkaa namaa gartee isa barbaada abaluu yoo dhufe hin jiru ja'an takkaa haadhaatu gartee dubbata abaluu yoo dhufte hin jirtu ja'an dadhabe'anii fi amma mucaan maal baru jira laala rasuulli gurbaa akka isin beeytanitti afraniin deemu khatimira gartee lafaa fuudhee afaan kaayyate afaanii fuudhee sirriitti hime kakhin kakh ish أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة مش صدقة نجانو جيل لالك تكارا جنين مجان تكارا فوري أفان كايتنا ما أفرنين جيم تكارا أفاني فوري مالف فاميلي رسولة بني هاشم بني عبد المطلب إسال لچو صدقة نياتن جچو زكاة نياتن صدقة نياتن ربي رتي حرام الرقو ليچو أما تعلم من بيتو يا قرباتك يا دائمتك يا دائمتك أن بيتو أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة نتي قرتي صدقة نيانو جين تكا شاجي برم كن يچو أكا سما يچو جولي نقو إيبادي رتيسي وانسين جلي جلالو قبدا تكا شودا ومان تجي ترتين ديسين يو أنت بخي ساقباتي هنگا تبتبتي هنگا خانگرتي قرآن قراسو صلاتيسو صلاة برسيسو خنان نرائقما خناف odeeffannoo dogongora ijoolletti himuun dhorkaadha dhiirtiin boochuu osoo mana jirtuu gartee ani manan jiru ji itti himi nama si gaafate odeeffannoo kijibaa
odeeffannoo gartee hubantii gartee hin taane ittiin himan jechuudha. Kuni afraffaadha waan gartee culamaa'iin islaamaa profesoroonni dhorkanirraa kuni wama hadiisa keessa jiru afraffaan kana. Shanaffaan alistihzaa ja'an joolletti qishnaa godhu. Haati garii gartee ilmaan hedduu rabbi kanneefi ilmaan maashaa Allah ni'maa bira isii guute dubra qabdi dardara qabdi ammoo hoggaa isaanii wajjiniin taphadheettu qishnaa gooti. Fakkeenyaaf yoo gurbaan furdaa ta'e gabbataadhaati ati bakka teessee kaa'uu hin dandeessu. Yoo gurraacha ta'e kuni kalara isaatiin arrabsiti. Yoo qalloo taate tuni duutuudha. Yoo barnoota keessatti laafaa ta'e kuni leeziidha. Kuni sanafiidha. Kuni faayidaan fidu jettee qishnaatti godhuun waan joollee gadigaloo godhurraayi. Waan joollee hongeessurraayi. Waan joollee gartee akkam milkoone godhurraayi. Kuni gabbataadha. Kuni dubbaadha. Kuni furdaadha. Kuni maarreedha. Tuni duutuudha. Kuni waan nyaatu. Kuni nyaata. Kuni bineensa guu nyaatu. Kuni quufu. Kuni quufa. Kuni allabasaatiin dadhabe jettee wahuma qishnaadhaan joollee dhadha'uun ilmaan kana hongeessuudha. Ilmaan gartee hamilee cabsuudha. Faayidaa dhoorku. Deebi'ee rakkoon kun sumarra deebi'e ammaasiis. Kana laawwan ilaaluu qabnu. Alistihzaa nama guddaa irrattis ta'e ilma ofii irrattis ta'e ilmaan namaa irrattis ta'e namni muslimaa tokko qishnaan godhu ashmuriin godhu jechuudha. Ashmurii qishnaan godhu hanjamaan godhu ilmaan isaa irratti. Ilmaan keenya irratti hanjamaa godhuu hin qabnu. Ilmaan keenya wajji taphachuun ni jira. Wajji ni taphatan, wajji gammadan. Biyya kanatti faa saahiba godhachuu irra bareedaadha. Si wajji ooluutu bareedaadha. Hedduu bareeda. Si gala alistihzaa qishnaa godhuun hin jiru jechuudha. Ilmaan fi irratti, ilmaan namaa irratti, ilma namaa irratti illee qishnaan godhan. Qishnaarraa fageessaa ja'an. Ilmaan keessan qishnaatti hin godhina. Kuni gabbataadha, kuni maarree jettanii waan akka ittiin godhinaa ja'an jechuudha. Nu dhoorkee jechuudha. Kuni furdaadha, kuni qalloodha, kuni duutuudha, kuni nyaata, kuni nyaatu, kuni iskuula keessatti ismaartiidha, kun leeziidha. Wanni kun tokko ol fuudhanii takka gaddeebisuun akka reefu dubbannee madaalsisuudha jaama muqaarana beena lawlaad ilmaan gidduu gartee akka waan miizaana godhu jirtaa ilmaan kasaaruudha ilmaan gartee hongeessuudha jaama. Kaan jahaffaan sodaan guddisu. Sodaan guddisuudha jechuudha. Kana gaa amma bakka hundatti argamu jechuudha. Asitti illee dandanii Afrikaa keessatti keessaafuu sodaadhaan joollee guddisu. Yoon ani gartee numa galta harka kiyya numa seenta arkuuf teeysa akkaan si godhu hoggaa yeroo hunda akkana jetteen sodaadhaan guddisu jirte ilmaan keeti. Adaraa wanni sii dhaamnu amaanaa ilmaan kee jaynummaarra guddisi. ilmaan kee akka Khaalid godhi. ilmaan kee akka Zubeer bin al-Awwaami guddisi jayna. ilmaan kee akka Mucaaz godhi. dhaab wanaa sii beeka akkaan si godhu harka kiyya seenuuf teeysa. Tahdiid waarningiidhaan sodaachisuudhaan hoggaa isaan balleessan akka seera biyya kanaatti taayimaawuti jaanii san hin baanu. Akkanuma sodaa gartee baaba khawfiitti bantee baabuma khawfii baaba sodaadhaa yoon si tumuu baadhe yoon akkana si dhoorkuu baadhe wanni kuni ammallee laafina fida guddisa keessatti jaynummaan fidu. Gurbaan akkana jettu kuni waan guddaaf eegganna. Ilmi kee kun intalti teetuni maaliif beekte yoo rabbiin guyyaa boruudhaa maayara godhe yoo injiinaringii godhe haqarra guddisi sodaarratti hin guddisin jaynummaarra guddisi. Sahaabaa laalladhu Ibnu Umar isaa amata 14
جهاد نقل ميسا جيد في إرقما قويتا بنا عليه الصلاة والسلام فلم يجزني جي ننقل ميسني جي قافا خانا مثلا أبدت ديبنان أما كل شيء نقل ميسا جي شلال جينو مارا قدس صدارة قدس كوكو جرالة خنا وهي سنياتا وهي تاتا صدا أدى ولا صدا تنبنين ولا جينو مادا مجال أتنبيت غيبي لو أنكم إلمان كيخو وان توفتان إلمان كيخو وان توفتان إنبيتواتي ما لبيتات بلتا بياتا ودندين ماير بياتا ودندين دكتورة ودندين دكتورة صداتا نقولين ماير صداتا نقولين انجينيرينجي صداتا نقولين تيشري يونيفرسيتي ودندين لكترة ودندين صداتا تنقدسين جينوم مارا قدس أمانتين تينيا جينوم مارا قدس تيجو إلمان جافان كان سودان قدسون أبو أكن قدن نجولين هريا إساء إفرا هندوركو ألتي إلا لكالت هريا سافرا ركون دندو ألت يوغب هريا سافرا ركون دندو دادبا دا مجانك يخوني جينوم مارا بويه سينغلين أكن تريا فاسافرا رور أكن ما تدانغان تركان فن أكن ممو يسافر باجي فرا رور كدن دوتي صدارة قدسين جاتشو جينوم مارا قدس غوتا غوري المخي أكا خالد غوتا يتشون خالدي تكسرت في يدي يوم مؤتجا 100 سيف ممالجي 9 أسياف habale goraje banga sagalin mata mushrika fi kuffar rajab sai je yacho habale sagal lola dibba sene gafan bo adunya ragalu khalid firash radwe khaqa amni sakhuni godan ni sakofa yacho khakanati habale nakana hafu telal fon salafa darbitu sigala takassarat fi yadi ja yawma mu'ta wiya mu'ta da habale sagali mata na harka cabteja harka ko farati afechu jaynum ma akana khabiya fayyadu khasifayyadu khawasa fi fayyadu khabiya khaysa juru fayyadu jayna gota haqan dabbatu ilman ke khana god ilman sodata ngodin ilman luynon godin bakhulan godin guddisi akka garit jaynum ma dan guddisi gotum ban guddisi tarbiya islama ragudis haƙar ragudis kana sirraye gama ɗorkita jirti shari'an soda ɗan guddisun ɗorka loynum manjolle guddisun ɗorka da kuma da yabi sun dandew difa'a defense ifirrawa itti sun dandew ifirrawa dubbachun dandew daddaban godin haziman nafs ka if khaysa digamen godin jechu jolle jari dugar rajari gotumma rajari khaqaf dabbati khadugaf dabbati khagarte nama miidame nasaru khamidama cina dabbatu kharoro ifirra debisu khanamarra ille debisu khanaratin guddisamo sodata baba luinati bane ula luinati bane yoronda sodachi suni marbachi yochu jeinum marra guddisu jafan kana insha Allah torbafa dubbanneti insha Allah kudani sinuyi sagantati anu garte sadaffarati dabarra guddisa ilmaanii sadaffarati dabarra yechu khan garte torbafan yo wasigafate khuni tabi'a islamat yo wasigafate no yonjeen sababa dhiheisu وانت كراين دوركان فرشون حرامين جين فرشون حرامي مالي بسنجا ديبي ساقا يا خنو جولي دا اكسبت واي جتي يولي بيتنا واي نديستو دوران لفاقو بيسي خايتو قبدايتو وان دوركتو هندرت مرقسان ديبيني وان سيقافة الرتي ديبي ساخنيف جولي واحد جنو مقافتي وان كان ناخني وني كون دور كادا مالف سينجتي يچو بكا كان هادي نسمينغي لكي ديرا دلا ولله كمي بكا خوبا جيرا مولا كان لين لكي وانا كان جيرا وانا كان نابتي فوركي قبا
بوركي مالي في ربي قرآن كيستي قرتي كركرو حرام قولي واني خنو الكول قبا خني اللي انفرشو لا حرامي وان سيقافة ننده قا قدسني خانا يا أبريين كينيا كم قونا تانا قدسني وان سيقافة ننده بريتشي ديبسا وجي خنيف جولين بياتنا قافي قدتي جولين بيخنا واقوقوتو لا قدتي خنا وندرتي يعني ديبسوف استئذانا أوركون قبنو بريين كينيا وان قرتين وقافة ديبسا ساني أوركون قبنو واني خوني وقونا ندب دولافت فكاتا لكن وان أمني قرتي وربي يديها خوري وربي يفرنجينا علماءين تيسي الرول مريهاتي وان كان جرا تنا أكنا قلو قبنا تنا أكنا قلو قبنا تنا أكنا قلو قبنا جاءني الرول مريهاتني دبي والنياتي سني والدورة قبتني حق آراني لكنا نجتشو وان جولين أوركتو هندرتي جيبسا غنيف تبيتو يجو دبريسي قافتن hijaabni gartee uffadha rabbii waajiba sirra godhe maaliif os hinjaano eegaa nama guuga baan isaan gaafatanii jira jechuudha si haa galu hijaaba ijoollummaan guddisi antanarrattiin irraa gabaabbadha dubra gartee amata 17 ta'u amata 16 ta'u kanada alattiin harkee gartee osuma deddeemnu agarree namuma gartee gaa biyya keenyaa dhufee as qubatee ijoollummaadhaan gartee hin barsiisne eega isaan gurguddatan booda hijaaba faa uffadhaa jeeni ni didan jechuu tuulee jaaniin eeysa jirtaa hedduu booda ante jaaniin abbaan jechuu abadan nuffannu jaan jechuu hijaaba gaafa ijoollee eeysa jirtaa nuhi ama 17 ta'e nuhi jiinsii irra guddate surree irra guddate shamiiza irra guddate kabboortaa irra guddate arraan tana aba'aa islaamaa uffadhaa diriya islaamaa uffadhaa hijaaba islaamaa uffadhaa ni beeynu akkatti deemnu beeynu kanaaf insha Allah guddisa ilmaanii kutaa lammaffaadhaa asirra gabaabbanna hanga gaagartee kutaa sadaffaa irratti walitti deebinu nagaya keeysanuu tara barakaa keeysanuu tara isiniin jenna wassalaamu